guutuu isaaf kenneefii jira abbaan. Ishi waaquma abbaa kenneef toletti dhufna san lammaffaatti garuu amma Yesuus waaqa jettee amantaame? Eeyyeen. Waaqayyos waaqa jettee amantaame? Eeyyeen waaqayyo abbaadheen amana. Ayye amma Yesuus waaqa abbaanis waaqa amma waaqayyo meeqa jira? Waaqayyo meeqa jira amma Yesuus waaqa abbaanis waaqa waaqayyo meeqa jira? Garee shaadaa asirratti waan nu hubachuu qabdu maalidha beektaa? Amma waaqoliin baay'eetu jira biyya lafa kanillee ela kubaatti waaqatti amantan ortodoksiin kubaatti maaramii immoo maalitti waaqa isaa ortodoksiin kiristaan Yesuusitti amana. Isaan kana otoo hin taane waaqa meeqatu jira waaqa tokko ani itti amanee jiru waaqa tokko waaqa abbaas garuu abbaa ta'uu isaa nan amanaan. Ani itti amanee jiru Yesuus erga Yesuusiif aaboo guutummaa aaboo waaqummaa guutummaatti abbaan kenneefi ani waaqa godha jedhee namanaa jechuudha. Ayye rakkoo miti amma waaqa jedhetti amani Yesuusitti otoo leetisanii ni tofna. Waaqa jedhamani garuu waaqa meeqatu jira reem? Abbaan waaqa ilmis waaqa. Waaqayyo meeqa jira lama guutanii mee? Ilmi waaqa abbaanis waaqa. Waaqayyo lama jira jechuudha. Waaqayyo lamatti amantaati moo tokkotti amanti? Ani Yesuusitti amaneen jira inni lubbuu koo dura oolchuu Yesuusidha jedhee amaneen jira jechuudha. Lubbuu koof kan hin amane Yesuusidha. Waaqayyo abbaa lubbuu keenya oolchuu? Waaqa abbaallee ani hin kaanne jechuudha nan amana. Iko inni si oolchamoo sin oolchu lubbuu du'a si oolchamoo sin oolchu? Uumaan kiyya waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti. Yesuus uumaadha otoo hin taane uumamaadha. Galatoome. Yesuus uumamaa argatte uumamni immoo waaqayyo ta'uu danda'a? Eeyyee waaqayyo abbaan waaqummaa biyya lafaa guutuu irratti kenneefii jira. Yesuus biyya lafaa guutuu anaaf sirratti iyyuu aaboo qaba. Bareeda toleesh. Amma uumama ta'uu isaa baganaa amante malee waaqummaa kennuu isaa nuun dhibu sanitti deebina amma. Amma uumama Yesuus Kiristoos uumama bagga ta'e tole. Uumama erga ta'eeti waaqa miti jechuudha. Ishi waaqummaan kennamee firaa jette. Waaqummaan namaa kennamee waaqa si gochuu danda'a? Waaqummaan si kennamee nama tokkoof amma waaqummaan hin kennamaa nama moo waaqummaan waan uumamumaan qabudha waaqayyo kan jedhamu. Nama bakka jedhu sanatti immoo har'a waaqayyo Yesuus isa du'ee du'a mo'ee ka'ee gabbaatti ol ba'e malee nama ta'e sanuu wajjin jiru safara yookiin yaa'e Finfinnee keessa turistara Ingiliishinii keessa jiraate nuti beennu miti. Kanaaf namaa jedhuun hin dandeenyu. Isa sin gaafanne gaafiin koo dhiifama. Waaqummaan uumamumaan waaqayyo waaqummaa qaba moo waaqayyo abbaa sun yeroodhaa booddee kennameef waaqummaan? Yeroo booddee kennameef. Tole. Inni yeroo waaqayyo abbaadhaaf moo? La Yesuusidhaaf. Tole waaqayyo abbaa inni duruma qaba moo yeroo kan kennameefidha? Waaqayyo jalqabumayyuu uumaadha waan ta'eef namni isaaf kenne namni isaa walii tokkollee hin jiru. Galatoome. Tole. Amma Yesuus Kiristoos faana wal caalma wal hin caalan. Amma waaqayyo inni abbaan inni jalqabayyuu waaqummaa uumaa qaba namni isaa walii hin jiru. Garuu Yesuus Kiristoos immoo hin fudhate amma wal caalma wal hin caalan. Sadarkaa isaanii. Abbaan hin caala. Tole abbaan hin caala. Erga abbaan caaleeti gooftummaan isaaf kenname jettu akka gooftummaan sun aangooti akka ta'e beektaa garuu? Guutummaa biyya jedhametti macaafni qulqulluu. Gooftummaan sun afaan Oromootti gooftummaa jedhan malee aangoodha. Afaan Giriikii isaa, afaan Ingiliffaa, Ibraayistii fi akkasuma afaan Amaariffaatiin silxaana yookiin aboodha malee waaqummaa miti. Gooftummaa jedhan afaan Oromootti kani malee silxaan luba samaayinaa birmirta qabseenyi jedhama. Aboon hundumtuu samii fi dachii keessatti naa kennamedha malee waaqummaa kan jedhu sana meediin Itoophiyaadha akkuma kanaan dura isinitti meeyyuu keessumaa meediin Oromiyaadha inni kuni Oromiyaa keessatti kan oomishame malee hin jiru afaan Ibraayistirra hin jiru, Giriikirra hin jiru, Ingiliffarra hin jiru, Amaariffarra hin jiru. Amaariffa yoo dubbifate baasee garsiisa. Maatiyus Wangeelirra kan jiru jechuudha. Aangoon hundumtuu waaqaaf lafa irratti naa kennameeraa jedhe. Rakkoon qabu aangoon sun kan waaqa lafa irratti kennameef suni aangoo waaqayyo namaa kennetti fayyadamuun biyya lafaa hundarratti kennameef malee. Biyya lafaa hundarratti hin jedhu lafaa fi waaqa irratti jedheen. Biyya lafaa hundarratti jedhu. Lafaa fi waaqa irratti naa kennamee jedhe. Waaqayyo aangoo kenneefi nabiyyoota kamiifuu rakkoon qabu aangoo kenneefi hin falminu nuti. Garuu aangoon isaan kennamu waaqayyo san taasisu cufadhumee nagao sitti dhufa cufadhu nama si dura seenu baay'ee jira baay'ee akka dhufu baay'ee qabadhu. Nagao baay'ee tole. Ishi waaqayyoodha yoo ka jetteetti amantu taate waaqummaa kana yookiin gooftummaa kana deebisee yoo ka galchu taate amma waaqayyo jedhama.
har'a waaqayyoo jedhe gaafa deebisee galchoo nama jedha. Waaqayyo abbaan dubbatee dubbisaatti gaabbe taanaan nu uumeeyyuu nutiyyuu boru bishaan ta'uu dandeenya kan nutti gaabbee jechuudha. Har'a nu nama deemaa jirraame waaqayyo immoo waaqaaf aaboo kenne inni nama guyyaa jijjiirama aaboo kaleessa kenne biyya lafarratti sii kenne jedhee immoo jijjiira. Yoo irraa fudhate yoo gaafa sana bakka Yesuus guyyaadhumaa sana akka inni waaqan taaneen amantaa. Fudhatu ka waaqayyo abbaanii hin fudhatu maaliif namummaan keenya iyyuu gaafsan nunu bishaan taana namummaan keenya jijjiiramee fudhata taana waaqayyo abbaan dubbatee akkamitti gaana nama inni. Amma yeroo bishaan taatu wajjiniin agarra ka ati innaa bishaan taatu immoo sin daaka ati bishaan ta'e baasisi galchisa. Waan haftan natti fakkaatu sinillee maalin argaa yaa rabbi koo. Eeshi garee shaadaa. Gara shaadaa rabbi ampaasterii lafa nagaatu dadhabe akka macaafa dubbisu gootaniif ta'e. Waaqa ta'uusaa falmitee biroo. Ya salaam. Alam buute. Aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booddee bishaan taate moo ganamaan maal jirti? Qorontoosii tokkoffaa. Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti Kiristoos immoo gooftummaa keessaa gali garuma walii dubbisanii garee shaadaa dhoofu garuma walii dubbisee haadha itti dhufnaa saddeet garuma walii rafee haadha. Gooftummaa jedha geefti kiyya maal jetteme dhiifama. Garuma walii ka'ee dubbisee lakkoofsa irraan barbaanne ol siqiitee achumarra xiqqoo bakka sararratti ol siqistan. Meeqarraa si dubbisu? Meeqarraa? 22 irraa dubbisee. Ayya. Harki isaa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an akkasumas immoo harkisaa Kiristoosiin namoonni hundinuu hin jiraachifamu jedhe. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti hin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e warri kaan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti hin jiraachifamu jedhe. Akkuma Yesuus Kiristoos deebi'ee jiraataa taasifamu isaanis jiraachifamaa hin taafamu jedhe namoonni isatti amanan tole. Akkuma irratti dhaabbadhu akkas jechuun Yesuus kaleessa du'ee du'a mo'ee ka'ee gaafa namni hundumtiyyuu hin ka'u jedhee yaade Yihuudaan inni gurgurate yookiis gooftaa Yesuus dabarsee gurgure ajjeese hin ka'u jedhee yaade Yesuus kaaseeraa jechuudha. Kan Kennaa akkasin jedhu akka jedhe kun waa'ee kanaan dubbatu akka jedhu si ibsa akka jedhu kun hundinuu jedhe akka tarree isaaf qophaa'etti hin ta'aa jedhe. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e Yesuus Kiristoos ka'ee jiraataa ta'eeraa jedhe. Jalqaba maarree Yesuus jira ture Yesuus wanti jedhamu jira ture. Du'a achiin namni akkas jechuudha. Malee sana ta'uu qabu ka macaafni fakkeenyaan dubbata. Haa ta'u ishee iddoo kanatti mee Yesuus bar jalqabuma iyyuu jiraataan turre inni kan hin jirre ture ergasiiti haadha isaarraa argame. Haadha isaarraa erga dhalate booddee jiraataa ta'e tokkoffaa kanatti hiikachuu dandeenya. Lammaffaa immoo akkuma isin jettanu Yesuus Kiristoos erga du'eeti waaqayyo du'a isa kaase haa jennu akka jettanitti. Warri kaan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti jedhe ganaanni yeroo inni deebi'ee dhufutti maal ta'a hin jiraachifamu jedhe. Hin jiraachifamu. Tole. Yesuus gaafa deebi'ee dhufu namoonni kun hin jiraachifamu miti. Gaafsa namoo Kiristoos maal godha immoo gaafa jarri jiraachifaman sana gaafa jarri kaafan guyyaadhumaa jechuudha kun. Gaafa jarri kun jiraachifaman Yesuus maal godha? Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aaboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booddee dhumtaa jedhe. Laal mootummaa isaas, gooftummaa isaas, humna isaas hunda golgoleessee kenna jechuudha. Amma ofirraa deebi'ee
Gooftummaan kenna fudhatame fudhatamne. Qoy gadammoo asirratti immoo maali beektaa? Kenna Waaqayyo rakkoon hin jiru sas gaadhe naa deebisti kan keetti dhufa. Gooftummaan kennameef guyyaadhuma irraa fudhatamu. fudhatamaa jedha macaafni kun. Macaafni jiru naan Galatoom koo asitti waa adda si baafachuu barbaadeen gaafa gooftummaan isaa waan kennameef waaqayyo ta'e erga naan jette waaqayyummaadhaan jira yoo jennu akkuma jette waan kennameef gaafa irraa fudhatamoo nama ta'amoo maal ta'a gooftummaan isaa egaa irraa fudhatamaa jira golgoleessa gooftummaa kennaara humna hundumaa kennaa jira deebisee aboo hundumaa galchaa jira gaafa sana gaafa gooftummaa deebisee kenne sana namummaatti deebi'amoo akkam ta'a? Waaqayyo abbaatu beeka isa kana. Waaqayyo abbaa beeka? Ati waan nama ta'u jettee yaadde. Kamiidhaa biroo qoyme waaqayyo abbaa tette kun isa kamiidhaa ifa godhime. Ingiti sagalee natti qabaa jiru achas dhiifama ishee ajama. Hin dhaga'ama amma? Ustaaz ammallee gaaffiin qaba asirratti illee iyyuu gaaffiin qabaa jedhaa kaa. Rakkoon qabu gaaffii qabda garuu amma Yesuus Kiristoos dura gooftummaan kennameefi waaqayyo ta'e naan jette tan nama ture waaqayyo gooftummaa kenneefi waaqayyo ta'e naan jette amma irraa fudhatamee nama ta'uuf deema. Garuu Yesuus Kiristoos ani nama jedhee barsiise ani ergamaadha jedhee barsiise ani ilma namaatii jedhee barsiise namummaa isaa maaliin fudhanneeti kunoo gooftummaa isaa irraa galaara. Irraan galu waaqayyo abbaan kenneef irraa fudhatu ati mootummaadha jeeshanii waggaa shan teessanii booda irraa hin fudhate jechaa jiraam. Hin fudhatu qoy ustaaz maal hin fudhate too jedhu hin fudhatu naan jettaa kenna macaafa jedha bar. Irra deebii dubbisime biroo. Ishi maaliif sagaleen keessan gadi jedhe laatana biraati subhaanallah qaame keessa seenee keen deebi'e al tokko. Mi amma dubbadhaame? Na biraa baay'ee gadi bu'eera sagaleen xeer waan na bilbilameef na fakkaata. Haa ta'u akkuma ta'etti dhaggeeffadha rakkoodhaa miti inshaallaati. Waraanuu kakuu moofaa keessaa dubbisaa jirti. Kakuu haaraadha kun. Okay, kakuu haaraa keessaa dubbisaa jirta. Ishee inti fufi. Sana qofaaree achi maal jedha 25 irratti waaqayyo diinota ganaa lukayyoo waaqayyo jalallee gala Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Waaqayyo diinota hundumaa miilla isaa jala hamma kaa'uufitti Kiristoos mo'utu ta'a jedhe. Caafanni qulqullaa'aan waaqayyo wanta hundumaa miilla isaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miilla isaa jala galcheera yommuu jedhu waaqayyo inni waan hundumaa miilla Kiristoos jala galchee immoo ofii isaatii miilla jala akka hin galle mul'ataadha. Kana jechuun waaqayyo inni abbaa suni miilla Yesuus Kiristoos sana deebi'ee hin galuu jechuudha. Asirratti waaqayyo abbaa jedheera. Waaqayyo abbaa jedhe bara. Inni miilla isaa jalaan galuu jedhe gaafa wanti hundumtu miilla waa Yesuus Kiristoos jala galeera jedhamu waaqayyo abbaa garuu miilla Yesuus Kiristoos jala hin galuu jedhe. Tole itti aansee 28tti wanti hundumtu ilma waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin galaa jedhe agartee Yesuus deebi'eessa gala miilla waaqayyo jala gala. Argaa laata? Wanti hundinuu ilma waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin galaa jedhe. Ayyee. Ganaa Yesuus Kiristoos miilla waaqayyo jala galaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo Yesuus Kiristoos ganaa laqee miilla waaqayyo jala galu sana si wayyamoo waaqayyo isa miilla jala waa hunda galchatu sanatti amanuu si wayya. Ani ganameeffadheetu gara isaa ilaalira yoomiyyuu ija koo sarraan buqqisuu dammoo keessa macaafa qulqulluu hunda yoo dubbistan macaafni qulqulluu hiika waan hundumaati hiika biyya lafaati. Kennaa kiyya akkuma hin jedhe bishaan taate fakkaata miilla Kiristoos jala gala. Qaal tokko maagi meetii obsime maagi maggee moo mangeedha mangeedhaati. Karuma barbaadetti hiikadhu. Eshi mangeen jedha ma obsuu baannaan ilaame akkan jedhe diktaatara nutti hin ta'initi. Sittin deebi'a siin jedhee irra dhiifama. Akkan siin jedhe kennaa kiyya. Ani waan macaafarra jiruun dubbisa hiika sittin kennu. Afaan Oromootiin barraa'e waan taateef jechuudha. Erga macaafni kana jedheeti waan macaafni jedhe kana fudhannee isa macaafni jedhutti amanne erga jettani. Waan macaafni jedhuun fudhanne erga jettani kan macaafni nutti himaa jiru maaliif diddan? Yesuus luka waaqayyo jala gala jedha. Yesuus nama jedha. Yesuus ergamaadha jedha. Ergamummaasaa fi namummaasaa
miilla waaqayyoo jala deebi'ee waan galu jala isin waaqayyoon jedhinaati miira keessaa bahitii waan macaafni jedhu fudhadhuti waaqayyotti amani. Ati Waaqayyotti fudhataa amante waan booddee macaafni jannata jedhu. argachuun siif ta'a jechuudha. Maal jettamee mangee qo'imee Naanaasaa bakka. jaarta. Anaanaasaa. Wayya kenna. Okay. Akkas jechuun macamni yaani macamni qulqulluuyyuu usilii mataa jechaa jira akkas jechuun immoo. Kaan isan sitti maara muslima ta'a jedha macaafni. Kottaa muslima ta'anaa jedhe. Okay. በጣም ገርማል አካቲግተ ተከዘቹudha garuu akkatti illee miti kan eekamu keessa keessaallee dubbistu yeroo dubbistanii macaafa keessa yeroo dubbistan namaan galu jechuudha akkaataa isaanii haala immoo nama dogoggorsiisuun qabdanii dammoo qabsuun kennaa kiyyame waggaa guutuu barachuun kun dirqama ta'ee jira maalumaaf galatooma mana yaamanii jiru na dhufa ammasitti nama biraa gaafadha hedduun isin jaalladha ishee ashitaa dhaggeeffadhu anu baay'ee isin jaalladha taa dhaggeeffadhu ayyee Mange, mee dubbadhu mee teessaa dhaggeeffattu. Waan nama dubbisaa turre maal sitti ulfaatee fudhachuunsaa? Gaaffiin koo maal ture beektu? Hin beeku. Ergan beenneeti macaafan fudhattu miti? Macaafa kamii? Erga achirraa dubbistanii amma xiqsii nu kennataniiti wanti haasa'u hundumayyuu fudhattu jechuudha. Ani hin fudhadhu maaliifan fudhadhamaa? Ragaan sitti fide malee macaafa keerraa ragaa si garsiise malee dubbisummaa barbaachiseeri. Dubbisummaan akka barbaachise moo? Ergan fudhanneeti maal sinii godha? Waan abbaan qabuun dhahani beektaa yeroo baay'ee maaliif jennaani fakkeenyaaf yoo waan ani dhufee qabuun sitti dhufeen fudhattu waan taateef waanumatti qabduun si gurshuuf jedheen malee ittiin amana jechuudha miti. Namni tokko fakkeenyaaf Farhaaniin amala mataa isaa qabuun Farhaaniin hin amansiise yoo dhufe Farhaan irraan fudhatu. Maaliif jireenya mataa koo fi addunyaa mataa koo keessan jiraadha waan ta'eef. Soo namni sun waan ofii barbaadu sana na amansiisuudhaan maal godha? Jireenya Farhaan mataa isaa qabu keessa seeneeti jireenya Farhaanii yoo taphate Farhaan waan inni jedhu irraa fudhachuu danda'a. Saniifi malee ani amantii kanatti amanee yookiin macaafa kana fudhadhe miti. Garuu waan ofii keessanii qabdan kana sanumaan isiniif ibsuu barbaadeeni. Malee kan itti amanan Qur'aana Rabbii jecha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa biraa bu'e kan dogongora hin qabne kan Rabbi biraa dhufe kan namni barreessu beekamu sanan ittiin amana malee macaafa isaa akka dhufe hin beekamne ittiin amanuun. Amanuu dhiisuun mirga keessanii. Kanaafan jedha sana gaafatte si ibsuu fedheen malee akkasillee jechuu barbaadee miti itti fufi. Innaa yooni macaafarraa xiqsiisni kenne fudhatan waan ta'eef maalis hin fayyadare? Yoon fudhachuu baadhellee jiraachuudhuma isaayyuu nu garsiisi maal nu kennu barbaaddeme. Rakkoon qabu barumsaafu namni beekumsaaf waan argata sii galee dirqamatti amanoo osoo hin taane beekumsa arganna yookaan kiristaanonni as jala jiran illee waa baratu achirraati. Maal nu kennuu feete xiqsii maali? Keenaa dubbistu? Rakkoon qabatti soo dubbisti sirraa fudhanna nuti si dubbisuu dandeenya rakkoon hin jiru. Okay, xiqsii iddoo sadiidhaan dubbistu ragaa akka ta'utti jechuudha. Ragaa akka ta'utti bakka iddoo sadiidhaan dubbistu. Rakkoon qabu. Okay, Ibroota 1:3. Ayyee. Filiphisiiyuus 2:6. Tokkumarraa kaasnee dubbisuu Ibroota qo'isuuta jedhe. Ibroota tokkumarraa kaasnee maaf hin dubbifnu? Ibroota 1:3. Tokkorraa kaafnee maaf hin dubbifnuu siin jedhe. Bakka isinii gadi duwwaa dubbistu rakkoon qabu. Akka nu galuutti dheere maa sila keessaa kuttee dubbisinaan jechaan turreessin. Isin immoo ani hin jennes garuu lafa xiqsiin kenname duwwaa dubbifama. Rakkoon hin jiru tokkorraa ta'e akka naa galuu barbaade rakkoon tokko hin jiru. Tokko sadiirraa naa dubbisa. Dhiis tokkorraa dubbisa xiqqoo ishee akka naa galuuf al ta'u tokko naan galu beektaa Ibroota kana namni barreesse hin beekamu waan ta'eef namaan galu. Tokkorraa dubbisee naa galeef achirraa dubbisamee tokkoon. Tokko marsaa lammeetti dubbistu bakka asni. Laala akka naa galuuf naan galu amma waan sadii dubbise naan galu beekte. Maal ta'e beektu isa immoo booda naa kennuu dandeessu isin. Tokkorraa si dubbisachuu dandeessu. Ayyeesh lakkoo sadii siifaa dubbisu. Ifni ulfina Waaqayyoo isa irra hin calaqqisaa jedha. Eenyurraati kan calaqqisu? Kiristoos irra. Ifni ulfina Waaqayyooti Yesuus irraa calaqqisaa? Ifni ulfina Waaqayyoo isarraa hin calaqqisaa. Ifni ulfina Waaqayyoo
isarraa calaqqisa miti. Ulfinni waaqayyoo maali? Amma gaaffii koo amma dubbistanii fixuudha. Ga'een sin Eelaa akkanaa galaa deemuufi. Na barsiisuu tun taane isa booda sin ibsa. Isa sintu na ibsa miti natu sinii ibsa. Siin ibsine barana sin gaafadhe bara naa ibsedhe malee. Isa natu sinii ibsa. Mange naa ibsi maarree sin gaafadhe naa ibsa akkan jedhe. Akkan sin jedhe tokko. Waaqayyoo isarraa calaqqisaa itti fufee homaa jedha. Ulfina waaqayyoo isa kamtu Yesuus irraa calaqqisa waaqayyoo isa kami ulfinni sun. Itti deebina koo Maaliif itti deebina naa ibsaa dee naan galu isin jedhe maan dubbisaan. Ishi dubbisee keessi gaafa dura deebi'ee dubbisee xumure. Danda'ama. Ayyee dubbisee xumure keessi gaafa tole. Akkana jedha. Ifni ulfina waaqayyoo isa irraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti surra qabeessa dhaqee hin ta'aa jedhe. Tole. Amma itti deebi'ee gaaffii kos gaataa deema waan naan galle. Ifni ulfina waaqayyoo isa irraa hin calaqqisaa jedhe. Ifa waaqayyoo isa kamitu Yesuus irraa calaqqisa. Mange. Sagaleen kun jiraa joo? Aywa. Mange. Dhayitee? Charger matutti cufe haa jennu ka? Kheer. Nagao. Ustaz. Oye. Azenu. Seeni kiristaana miti? Akka jettanitti? Gaafii qaba gaafii. Gaafa dura qoon tokko hin jiru. Ani gama macaafaa sun taane Quraan marraa isin gaafadha. Ayye kiristaana mi'ati? Kiristaana. Gaafadhu. Yeroo tokko tokko Islaamni Rabbi guddate jedha. Rabbi guddate jedha Islaamni yeroo baay'ee Rabbi guddate jedhanii. Subhanallah sagaleen keessa maal bakka gadi bu'e rabbaa beeku. Hayya. Eenyutu Rabbi guddate jedha jette? Islaamni Rabbi guddate jedhanii. Aywa, eeshi akkamitti jedhame? Eessatti jedhe? Yeroo baay'ee Allahu Akbar jedhan jechi Allahu Akbar jedhu kun Rabbi guddate jedha. Maali sababni Rabbi guddate jedhaniin kuni? Rabbi guddate hin jedhu lakkee sun dogongora namaa ta'a malee anoo nagarre. Allahu Akbar jechuun Rabbi guddaadha jechuudha. Akkasii. Rabbi guddaadha jechuudha malee Rabbi guddate jechuu miti. Sun dogongora namoonni afaan hin jedhani. Yoo namarraa dhageessite malee Quraanni Rabbi guddaadha jechuudha. Rabbi guddaadha jedha? Akka naannaa keenyatti Allahu Akbar jechuun kun maali yoo jennee gaafannu Rabbi guddate jechuudha nuun jedhanii akkasitti yoo laalu Rabbi guddate jechuun kun qara xiqqaa ture yoo eessarraa ka'ee ol guddate waan jedhu gaafii natti ta'e. Jaruma gaafadhu sun dogongoradha. Jaruma gaafadhu. Inni gaafii lammataa ammoo amantaan Islaamaa jalqaba dhufee kan jedhamu sheekonni tokko tokko yoo gaafii akkasii gaafannu amantaan Islaamaa jalqabarraa turee jedhan uumamumarraa. Ragaa waan kanaa Quraana keessa osoo hin taane kitaabota arfan Injiilii, Tooraati, Zabuurii, Furqaanii kan hundarraa yeroo Islaamummaan jalqaba ta'uu hin dubbataa waan jedhamu gaafii tokko tokko nuu kennanii. Tooraati keessa yookaan Zabuur keessa iddoon amantaan Islaamaa jalqaba jedhu jira. Tooraatirra yookaan Zabuur yookaan Injiiliin irra. Mee Yesuus Kiristoos Waaqayyo kan jedhu Quraana keessa naa kennuu dandeessaa? Waaqayyo kan jedhu suuraa Ala Imraan iddoo isaa hin qabanne almasii Isaa almasii jechi almasii jedhu sun gooftaa ta'uu isaa agarsiisa. Almasii jechuudha. Gooftaa jechuudha. Eenyu sitti hime macaafa keerraa moo arabinyaarraa moo isa argatte?
Arabinyaarraa. Meen agarsiisi mee iddoo kamii jedha almasii jechuun gooftaadha jechuun eenyu siin jedhe. Almasii jechuun afaan Arabaatiin gooftaa jechuudha naan jedhe. Sheeka wayii gaafannaa sheekuma naan jedhe. Dhiisi bakka waa'ee sheekaa dhiisi waan beekumsa haaraan si gaafadha sheeka dhiisi sheeka wayii minaamni dhiisi walumaa galatti gaaffeeti na gaafatteetu maal jechuudha. Meemaan quraana keessaa Yesuus Kiristoos gooftaadha fidi akka waan jechuuti. Kan itti amanu quraana. Tole kan itti amanu quraana. Garuu ammoo ati kan na gaafataa jirtu tooraatti Injiil keessaati mee muslima turani ka jedhu fidii naan jetta. Kun dubbii ajaa'ibaati. Si galee abidda keessa bishaan barbaade akka jettuuti. Abidda keessa bishaan hin barbaadamu. Tole kanaafuuti quraana ofii koo itti amanurraa sii kenna. Garuu Iyyoobiin muslima ta'e kan jedhu sitti agarsiisuu danda'a macaafa qulqulluurraa afaan Arabiffaatiin. Islaama jechuun afaan Arabiffaati miti? Kanaafuu wangeela afaan Arabiffaa keessaati Iyyoobiin asallami muslima ta'e kan jedhu ajaja inni kennameef sitti agarsiisuu danda'a wangeela irraati. Ayyee baasee si agarsiisu? Iyyoobiirraa macaafirraa? 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 Macaafa qulqulluu afaan Arabiffaarraa. Afaan Oromoon kabarra hin jiru. Maa Islaama jechuun afaan Oromooti? Islaama jechuun afaan Arabiiti. Maaree afaan Arabii ergatee kan afaan Arabii sii kenna malee afaan Oromoo isaa sii kenna ree Islaama jechuun afaan Arabiffaati. Kanaafuu afaan Arabiffaatiin Islaama ta'e kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa baasee sitti agarsiisuu danda'a. Yoo ka fudhattu taate. Hin fudhattaa? Hin fudhayee yoo inni hin fudhayee. Ayyee afaan Arabiffaatiin sii baasa. Al tokko na obsi. Yoop. Shi macaafa Iyyoob. Ayyee baasee si agarsiisa. Argaa jirtaa? Iyyoob 22 Iyyoob 22 boqonnaa 21 irratti ta'arraf bihi wa aslim isaan beekame asallami jedheen. Bidhaalika yaatika khair kanaa wanti gaarii siif dhuftii jedheen. Asallami jedheen wa aslama jechuun asallami jechuudha. Kunoo. Ila kunoon argitoo taate bakka saalaa argaa jirtaa? Mallattootti si ifaartu kan. Ta'arraf bihi wa aslim. Isaan beekame asallami bidhaalika yaatika alkhair sanaan wanti caalu sii dhufaa jedhe. Kanaafuu afaan Arabiffaatti Islaamaa barbaade kun Islaama ta'e kan jedhu Iyyoobiif ajajni kennamee jira jechuudha. Macaafa durii keessaa naaf fidii jette. Wangeela ta'uu isaa immoo barbaadde macaafni kun arragaaggatachuu barbaadde kunoo wangeela argaa ta'uu taate. Wangeeladha kun. Kunoo. Kun kakuu haa moofaadha. Immoo kakuu haaraadha. Afaan Oromoo. Maalitti? Afaan Oromootiin hin jiru bakki sun. Maali asallama jechuun afaan Oromooti ree? Islaama jechuun afaan Arabiffaati. Jecha Arabiffaarraa kan fudhatame Islaama jechuun. Okay, kun naadee beela mee amma tokko naadee jedhudha. Naadee beela. Ayyee gaaffii biraatti fufi. Gaaffiin biraa ammoo Islaamni guyyatti si'a shan salaataa sunnaan 12 harka 17 salaatee araaramaa yookaan dhiifama waaqa gaafata. Maal 17? Sunnaa 12 salaataa. Ayya. Salaata waajibaa yookaan salaata waajibaa 5 salaataa si'a 17 yaa Rabbi naa araaramii dhiifama naa godhi karaa sirrii na qajeelchee kadhata. Ishi. Kana keessatti maali karaa Islaamaa kun shakkii qabamu maaliif na qajeelchee kadhata akkamitti onni kun akkamitti ilaalama akka Islaamaatti? Ayyee. Banagaraachin laay guyyaatti sunnaa keessatti 17 ka jettuu fi ka wannaa jettu hin xiqqaatatu 100 faate 700 faate bareeda. Maaliif jennaan ilmi namaa
akkaataa jireenya isaa kana keessatti rabbiin na araarame jechuun sa'aatii sekendiidhaan dirqama rakkoo tokko hin qabu sun. Namni waa dogongore qofaaf osoo hin taane yeroo hunda astagfirullah jechaa oolla nuti yaa rabbi nu araarame jechaa oolla jechuudha. Kana jechuun Waaqayyo qulqulleessaa ooludha. Tole aangoo kan dhiisu isa malee akka hin jirre rabbiif kennuudha. Sii galee isa malee kan waa dhiisu hin jiru astagfirullah jechuun rabbittan istighfaara rabbiin kadhachuusaa agarsiisa guyyaatti rabbi Allah sana malee kan dhiisuuf akka hin jirre ta'uusaa agarsiisa tokko jedhe. Lammaffaa guyyaatti sana qofa osoo hin taane yeroo baay'eedha nuti kan nuti maal gochaa oollu istighfaara jechaa oollu. Walumaa galatti garuu badii hojjeteef miti namni ka godhu. Kabira salaata keessatti garuu karaa sirrii na qajeelchi jedhee du'aa'ii godhataa kadhataa oolaa jette. Maal rakkoo malee ganama yeroo ribaa kaanu yeroo kiristaana turre yaa Waaqayyo kiyya akka nagaan na oolchite nagaan na bulchi akka nagaan na guushite nagaan na oolchi karaa sirriirra na qajeelchi yalla laabi biroo ana bashtarii lak baadeen yalla laabi tayyib tayyana bashtarii lak yalla rohma amaam dhageesse tayyib yaa Waaqayyo kiyya nagaan na galchi nagaan na oolchi karaa nagaan na deemsisi karaa nagaan na oolchi jennee karaa nagaan na deemsisi jennee karaa qajeelaarra na buusenne karaa na kiristaana yeroo turre jechuudha ganama naa kaatu irriba kana jechuun garuu ati garoo deemuuf jettu karaa jal'aarra baata jechuudha miti mana. Kan ati ba'uuf jettu karaadhuma qajeelaarraa si baatee bakka ta'e deemuudhaa kana barbaadu. Finfinnees haa ta'u Wallaggaas haa ta'u karaa irra deemtu qajeelaadhuma garuu karaa qajeelaa naqajeeshi gaafa jettu irraa nan dabsiin jechuu keeti. Garuu karaa qajeelaa irratti naqajeeshitoo jette garuu karaa qajeelaarra hin turre jechuudha. Kanaaf nu musliimoonni tokkoffaa karaa qajeelaa irratti nu qajeeshi hin jenne karaa qajeelaarra nu oofii jenne yookiin karaa qajeelaarra nu qajeeshi jenne. Fakkeenyaaf namni tokko marii oofee deemaa jira makiinaa warri duuba taa'an kun marii nama qabatee jiru kanaan karaa qajeelaarra nu deemsisi jennaan irruma qat godhiinuma nu eeffiidha malee lakki jal'aarra jirta irratti nu deebisi jechuu miti. Otoo immoo garuu karaa qajeelaatti nu deebisi karaa qajeelaatti nu baase otoo jedhaniin yoo sila qajeelaarra hin jiru jechuudha shufeeriin kun korokonjii wayii keessa jira jechuudha. Kanaaf karaa qajeelaa irratti nu baase yookiin karaa qajeelaa irratti nu deebisi yoo jedhu karaatti nu baasii jechuu jira jechuudha. Garuu immoo karuma qajeelaarra nu deemsisi jennaan asumarra nu ofii irraan deemin jechuudha laali. Karuma qajeelaarra nu deemsisi jechuun irraa akka nu baasne karaa kanarraati jechuudha. Shufeerii sanaan. Kanaaf karaa qajeelaarra sigalee nu deemsisi jennee musliimoonni qaranu kanumarra jirurra nu deemsi irraa nu kaachisin jechuudha. Hamma dhumaatti. Malee nuti musliimoonni immaa ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alee ofii isaanii qajeelaa ta'anii namoota gara qajeelaatti akka waamaa turan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti سورة النمل كيست ماجرة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا محمد صلى الله عليه وسلم أتكراك أجلاتنا ما كجيش تادين ده نمل كراجل الرجل جلاتنا ما كجيش مليه كراك أجلاتنا ما كجيش أسلا قرونا محمد صلى الله عليه وسلم أتو كراك أجلاتنا ما كجيش تادين ربي سبحانه وتعالى أنا أفو مو مسلمون كراك أجل الرجل مليه كراك أجل إدينا الصراط مالجت إدنا الصراط المستقيم جيتش يرسوني كرا قجيلار كرا نقجيل شوان جد كمان يونس بنقرأت الله إهدنا جتشون نقجيل شي جتشودا صراط جتشون كرا جتشودا مستقيم جتشون أي ثبتنا على طريقنا الرجل ندابي جتشودا هيك نسافة أنا ربفات أفانا رباتي الرتيجا ندابي جتشودا كرا ما جرو كنا رتي ندابي جتشودا أفانا ربفات سام بيجدين كذا أفانا ربفات كبيك تودا تبى كرسي سودان أي ثبتنا لكن إنجليفا كان عندي سودات ميسي فيديو قالتو قرآن أفان إنجليفا wait حق يا متي نجينا يا كريم هيا 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 بنا جدا بودي سي بازا कोई नहीं ना तो कदर الشفان انجلفا اهدنا كان جد السجرة
ماشي. Chris number 4. إنه رب ملا تونتكم كوي. 4. أيوة. Ustaz, mee sun haa ta'uti. وين channel tokko qosii baasaa waan rabbi Arabifallee gurratti hin dhagaa waan taateef ani kana ragaan dhuga hidheetuma fudhamee an soba jedheellee biran taruutu. afaan ingiliffaa tokkos garsiisuuf jedhetanii Gaafi biraatitti hin darbita qoy si garsiisee darba waan akka jettuuf. Isa qabu ustaaza walta hin gada fudhatee gale na fakkaata isaaniif hin kenne na fakkaata kanarra hin jiru. Okay, the English translator. International meeting ko jechuudha. International hin gada ustaaza waliif hin kenne dhiifama jara fudhatee gale asirra hin jiru. Sanarratti jiru kan jiru kanarra hin jiru ishee international mee yoo application irra jiraate si garsiisa qo'an tokko application irra immoo. isa rakkoo qabu gaafi biraatitti harree. Lakki akka jaan agartu Arabiffaa sii dubbisa rakkoon hin jiru wal agarsiisaa deemutu bareedaadha akka ati lammata wannan jenna. Qoy international sii baasa afaan Ingiliffaati yoo wanna jedhee yoo jiraate application irra. Okay. Imbaso boh. Imbaso. Deve ser. عندنا الصراط المستقيم. Marganne. In arganne habibi afaan Arabiffaatiin si dubbisa kalaas Ingiliffarra hin arganne afaan Arabiffaatiin tole Arabiffa ماشي تسيدي بسعر بفانسي دب بسادي فما اهدنا الصراط المستقيم هيا هيا ما الجدا اهدنا الصراط المستقيم جتون اهدنا ايش إلى ما جرى ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه أكمل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير إيش جدي
المستقيم والهداية هنا جل لكم ست والهداية هنا الإرشاد والتوفيق سنجد إلال الرقا جلمو في توفيق ربي سيكنو هذا ما سيدمسو قلمان سيقهو سيقالي كان جيتشو مالي كرار هنجرو جيتشو ميتي ولي قال دامي ولي قال لي أنا أيوة دور اللي يوتا تكوتو غافديرا كاكا طالبوري دلا شيكا جدمو غافديرا أيه توكو توب دي سو دبا فتار تاري أيه تفوف تكون نجرو بكرة بتجاسي jechuun warri musliimota Yesus Kiristoos gooftaa ta'uu mormaa garuu Yesus Kiristoos gooftaa jenneeti kan uumaman. Gooftummaa isaa kana waan illee kun quraana keessatti illee waan booda yookaan macarrashee fiixatu kenna daddaaliin isatu morma muraa. Amantaa Islaamaatitti illee warri kiristaanaa illee abboon isaa kennameera gooftummaan isaa kennameera jenna. Maafi hin fudhanne isin gooftummaa isaa? Ayya. Eessa jira quraana keessa mee agarsiisime? Yang Quran dubbisnee macaafa agarsiisime? Booda dhufuusaamu. Eeka booda dhufuusaa Kan keerra ka jiru mallee booda jechuun inni booda dhufuusaa warri musliimaallee dubbataami zabana booda dhufee caddaaliin morma hin muraa jedhamaami. maa gooftaa dhufa jennaaree nuti namatu dhufa jenna malee? Aangoon isaa kennamee yookaan wanti wayii isaa kennameef caalee hundarra caalee jennaan inni akkasii sun kan isaaf kennameef. Hayya. Kanaafuu gooftaa ta'uu qaba waan dajjaan ajjeesuufi? Gooftaa ta'uu qaba sirriitti. Okay. Mee akkamitti gooftaa ta'ame? Eenyutti isa ergeen naan dhufe? Loojikii ati deemtuun eenyutti isa ergeen naan dhufe Yesuus? Aangoo sana eenyutu kenneef? Waaqatu kenneef. Abbatu kenneef ka abbaan. Saniis abbaa waan jedhamu nuti hin beeknu. Rabbitu kenneef. Hayyee kanaafuu rabbi lama ta'uu danda'are? Inna akkamitti egaa aangoo kenneef isaallee gooftummaa kenneef ofii ol qixxeesseeraa mire? Wal qixxeessee jira eenyu wal qixxeesse? Nabiyyoonni ergaman hedduun gara 124 wayii akka musliimonni jedhanitti. Nabiyyoota kan hundarra caalchee nabiyyiin yeroo ammaa lubbuun jirullee nabiyyoota arfan keessaa aangoon guddaan kan itti kennameeru Yesuus Kiristoos kennameera. Hin jedhu nu biratti. Eessaa jira kan akkas jedhu aangoon isaa kennameera kan jedhu. Aangoon isaa kennameera wanti jedhu tokko hin jiru ilaame. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos aangoo Nabi Muhammad qaban hin qabu fakkeenyaaf. Kana jechuun Nabi Muhammad waaqa jechuudha miti. Tole? Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quba isaanii gidduudhaa bishaan burqisiisani. Aangoo kana Yesuus Kiristoos hin qabu hin goone. Garuu waaqayyo miti Nabi Muhammad hin caaluuni jechuudhaas qofa miti. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'a kana adda baasani. Yesuus garuu adda hin baafne hin godhu kan hin goone illee.
Kana jechuun aangoon eenyuun qabneen kennaaf rabbiin waaqayyo garuu isaan hin taasisuun. Aangoo nabiyyiin kan hin qabne dhaaduu ji'a bakka lamatti baasuun garuu waaqayyo isaan hin taasisu. Bishaan kan harka isaa keessaa burqiisa hin jiru isaan hin taasisu waaqayyoon. Si galee? Yesuus Kana qofaa miti aangoo kan biraallee nabiyyoota miti nabiyyootaan alayyuu aangoo akkamii kan kenneefii jira rabbiin. Ilma qissaa wayii keessatti hadiisa riyaadu saalii keessatti jechuudha. Namoonni isaa ajjeesuuf akkanii tabbarra fuudhanii deemnaan jarra ofii isaaniitii tabbi sun itti rugufamte ofii isaanii du'an mucaan dhiisee deebi'e. Aangoo kana garuu Yesuus Kiristoos hin arganne. Namoota safan isuu deeman inni ofii du'anii inni fayyaa keessaan bane Yesuus hin du'e. Garuu mucaan kun hin caalaan jechuudha. Xalaata isaati tabba sanaa waaqayyo hurgufee aangoo kenneefiin hurgufamanii du'ani. Inni garuu deebi'ee gara mootii sanatti deebi'e. Bishaan keessa deemaa bishaan nyaachisaa dooniidhaan jedhame. Doonii isaan warra isaa ajjeesuu deeme nyaatee mucaan dhiisee galee aangoo akkasii kenneef rabbiin garuu Yesuus kana hin goone. Xalaata isaa kan ittiin mo'ate tokko hin jiru. Kana jechuun maal jedhu? Maal jechuun fadhu mi'aatti boo yeroo taraa kee utaaltee baata nama hin jeekin booda itti deebina cufi. Kanaafuu waan mucaan kun godhe Yesuus hin goone jechuun mucaan kun waaqa jechuudha miti. Digalee? Nama kana fannisanillee mucaa kana fannisanii ajjeesuu dadhabaniini. Garuu na ajjeesuu hin dandeessan waan ani isiniin jedhe hoggootan malee jedheen. Waan inni jedhe godhanii san booddee akka ajjeesan taasisa mucaan ofii isaati. Yesuusin garuu qabanii nama geessanii ajjeesani. Kana jechuun mucaan kun Yesuusin caalaa nabiyyiidha jechuu miti mucaan kun. Saniifuu aangoo tokko kenne tokko dhawwate jechuun waaqayyoodha jechuudha miti namni sun. Kana sirriitti badhu. Sii galee? Nagao. Nagao. Atis kutte? Aya, mange. Baay'ee. Deebitee? Bilbila dawwalame na baasee ture beektaa? Ayyeesti nagoon yoo xumurratee teessitti darba. Nagoo xumuratte moo gaaffii biraa qabda? Ani xumurachuuf deemaara. Ayyee. Walumaa Garuu galatti- waan amma hadiisa amma fidde irratti gaaffii tokko si gaafadha. Yesuus Kiristoos masqalii isin amma kaawwattaniif kan charchi irratti fannifattanis caccabsuu dhufaadha yeroo sana. Hin fudhattaa? Macaa firraamu. Laa hadiisa amma natti kennite irraate. Yoo argeef hin fudhee. Yoo argeef hin fudhaa. Quraa hadiisa irraa fudhattaa? Hadiisa irraa fudhuu kuwa macaa firraa yoo argeef fudhu. Laa hadiisaa tamma naaf iddirraa siin jedhe. Isa wanni qofa dajjaaliin qofa ajjeessa osoo hin taane masqalii illee caccabsuu dhufaa jedha. Achumatti bakkuma sanatti. Masqalii irra sin fannifattee deemtan masqalii sin amma charchira kaattee dhufta deemtan kana caccabsuudhaaf dhufaa jedhe. Hadiisa irratti. Hadiisii waan namni barreessedha. Mee mangeeffadhu mee. Mee mangeeffadhu naannoo yaasofta. Macaafa keessatti immoo Yesuus Kiristoos deebi'ee du'aa jedha. Ganaa dhufee du'aa waggaa 4 jiraatee kee jedha. Eegsiisan naa kenni boqonnaa san. Ayyee Isdiriyaas lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29. Eliyaas. Isdiriyaas yookaan Izraa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29. Boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 29. Macaafa Izraan fudhattu si warri peenteedhaa meeti. Peente. Peenteen 81 fudhattu silaayyuu. Otoo fudhattee 81 kan Itoophiyaa irra hin jiru. Garuu hambaasisi agarsiisuu nan danda'a. Nu 66 fi nu 60 nu. Eenyu 66 isinii filate? Numo. Isin moo isin warra qannaseetu? Isin warra qannase kanatu sirriidha moo macaafni keessa warratti dabalee sirriidha? Warra qannase kanatu sirri.